deddehee deemu kan gartee ragaa ifiidhaaf funaannatu ragaa gartee bakka wanni sun itti hojjetame dhaqee funaannatu Amnesty International kan jedhamu gabaasa qindeessee kan bara kanaa kan 2019 bara kanatti gallakkisee sababa koronaatiin xiqqashoo dillaayii godheen turee natti fakkaata. So sanirraa ka'uudhaan biiroon nageenyaa fi biiroon nageenya maarree Oromiyaadha arraan tana ibsa baasaa oolan. Amnesty International ni khijibdii namni hiriira bee khijibaan bahanii hiriirri sun dogongora hiriirri sun hiriira sirriitii miti hiriirri sun bahamuun qabu hiriira Harargeetti bahame sun khijiba ololaan bahanii namaati isaan duubaa isaan dhidhiibee akkana godhaa maarreedha lalalala jechaa jiran sinii gala. So kun hundi waan Amnesty International gabaasisan waan Jawaar Mohaammed gabaasetti fakkaatti jira kan sheer waliif godhaa namni jiru saar. So waan Jawaar Mohaammed gabaasa kana gabaasetti fakkaachaa jirti hunda isaanii. Amnesty International qinxaaleetii wanni kun eessatti hojjetame eessatti badiin tun hojjetamte akkamiin ajjeefame namni kun akkamiin hidhame ja'anii jala deemanii qinxaalanii waa hunda gabaasa akkasitti dhiyeessan jechuu. Arraan tana biltsiginnaan gabaasa Amnesty International didaa jirti jechuu akkuma walii galatti didaa jirti jechuu sinii gala. So kanarraa waan jennu jira. Warri Facebook kanarratti baanii share godhan kan akka taayyeedha biiroo nageenyaa fi maarree Oromiyaa ta'etu san hundi isaanii asirratti baanii xarra iyyaa oolanii kaanis kan live naasa'u hundi isaanii asirra oolanii jechuu. Gabaasni kun akkami gabaabaafamee loogiidha gabaasni kun sirrii miti gabaasni kun dogongora wanni kun sirriin turre maarreedha jechaa jiran. So Amnesty International dogongore moo isaantu dogongore warra biltsiginnaati dogongora qaba moo Amnesty International dogongora qaba kan jennu hatti aanu waboodha. Waboon deeggaramuu qabdi achi booda itti aannaa jechuu taboboodha bal'inaan irraa dubbannaa xiqqasha sheer waliif godhaa hundi keessanuu waliin gahamee nama 30 geenye jira. Hedduulleen barbaadnu nuti maal itti goona namni nu dhaga'u jiraannaan waa takka irraa wanni hin qabnu walumaaf sheer godhaa wal dhageessaa waan deemu namuu irraa beekuu danda'uudha qabna. Keessattuu eega gabaasni Amnesty International gabaaste booda hedduudha lolaa jiranii biltsiginnaanii gabaasni kun sirrii miteetti kan gabaase egaa absee miti Amnesty International gabaase. So share waliif godhaan isiniin jaa kanarraa dubbanna waboonis gargaaramuu qabdi dhiiroo isinii gala. Oromoon bilisummaa qalamaan finnaa jettee gaanu amansiisanii amma dura amannee jala deemne. Bilisummaan qalamaan dhuftu akkana jirti bilisummaan kana booda qawwee natti fakkaatti. So sanis irraa dubbannaa jechuu gabaabsineetuma irraa dubbannaa warri ol seentan xiqqashoo waliif sheer godhaan isiniin jaa xiqqashoo waliif sheer godhaame. Akkan dachaane bakka teenyatti gabaasni Amnesty International gabaaste kun akka malee biltsiginnaa dhamaasaa jira akka malee iyyisiisaa jira. Alla taate haajaan taatee garte haajaan taatee jirti dubbiin taatee jirti. Gabaasni Amnesty International suni warra biltsiginnaa akka malee boochisaa jira. Keessattuu biltsiginnaa Oromiyaadha la hawla wala quwwata illa billah. Akka malee iyyisiisaa jira akka malee iyyisiisaa jira. Humnaa ol iyyaa jiranii jechuu. Amnesty Internationalin loogii hojjetti korrapshina wanni kun sirrii miti paartii mormitoota gartee warra paartii siyaasaa kanaatiittu keessattuu kaafaa hojanii maqaa tuttuqaa jiran isinii gala akka waan Jawaar gabaasa kana gabaasetti ilaalaa jiranii hedduu nama hubachiisaa uummanni kun baratuu dhabuun isaaniittis hedduu nama hubachiisaa yaalammaammaaraa በጣም ነው የሚገርመኝ. Amnesty International gaa beekuu dhabuun isaaniitu akka malee waan nama ajaa'ibsiisu jechuudha. Amnesty International gabaasa kan dhiyeessitu har'a qofaa miti bara kana qofaa miti bara hedduudha qopheessite jechuudha. So biltsiginnaan asirraa kaatee akka taayyee asirra bee'arra paaraagiraafii barreessaa oole paaraagiraafii gurguddaa barreessee deemaa dubbisa laala rakkina qabu dubbisuun waa hunda laaluun bareedaadha. So kanaaf iyyaa jiranii jechuudha iyyaa jiran nama isaan ajjeesan. Nama ofii biltsiginnaan ajjeesti ofii ajjeesteeti waan shaneen goote
Amnesty International nurra haa jirti biltsiginnaan hin goone kana jaanii mormaa jiran warri keessatti Oromiyaadha maal jaanii warra biiroo nageenya Oromiyaati moo maal biiroo nageenya Oromiyaadha arraan tana falmaa xoolan akkanatti nuu miti kana godhe shanee godhe ummanni nuti ajjeese waraanni keenya ajjeese poolisiin teenya ajjeeste hin jirtu shanee kana godhe jechaa jiran shaneettu godhe waraanni mootummaadha nama takkan ajjeesne jechaa jiran didaa jiran waan Amnesty International gabaas dhaabbanni dhala namaa kan gabaase didaa jiran biltsiginnaa jechuun warra mataa dhagaa ni gartani didaa jiran waan ofii hojjetan haadaa jiranii jechuudha. Kana booda nuti isinuun beeynuu jechuun hin oolamu jechuu haala kanaan haadaa jiran waan ofii hojjette biltsiginnaan haadaa jirti. Nama ofii ajjeeste nuti ajjeesne shaneet ajjeesechaa jirti. Nama ofii hidhan nama ofii dhabamsiisan noomiti shaneetu dhabamsiisee jechaa jira. Eenyutu amanatu? Eenyutu isaan amana? Namni isaan nama gaa viidiyoo amanoo jiraate ani beeku mootummaan addunyaa gaa Abiyyi Ahmad Nobel Peace Prize fudhatee badhaasa fudhatee kijiba jiran olola jiran waan dhaabbanni dhala namaa ka addunyaa guddaan akkuma Human Rights guddaadha Amnesty Internationalin gabaase kun sirrii miti loogiidha wanni kun kijiba TPLF duuba jiraas hin jaan akkamitti amantame isaan TPLFin garaagarummaa maalii qaban qoy kana dhibde biltsiginnummaan tunuu TPLFin garaagarummaa maalii qaban TPLFin garaagarummaa ni qabani hin qaban ni kijiban aangorra turuudhaaf mootummaa humnaa ummachuudhaaf wanni gartee filannoo akka dheeressaa jiran wanni koronaa jira jaaniif koronaa wanni jaamu jiru koronaan Abiyyi Ahmad koronaan Abiyyi Ahmad koronaan Itoophiyaa keessatti Abiyyi mataa isaati ashaagireedha koronaan biraan jiru kanama ajjeesisu kanama hiisisu warra biltsiginnaa ka Oromiyaa keessaa kan akka taayyeedha warra mataa dhagaa jaldeessa deemu warra akkanaa kanaa jechuudha warra akkanaa kanaattu koronaadha ummatatti ka koronaate kana keessattuu amma biiroon nageenyaa Oromiyaadha waan jechaa jirtu hiriirri Harargee keessatti bahame suni dogongoraa ummata nama akkana godheetu jira nama dhidhibee baasee nama ajjeesanii bineensaa darbanii akkana godhatan duuba wanni sun hin taane jechaa jiran hin taaneetti biiroon nageenyaa Oromiyaadha wanni sun dogongoraetti hiriirri Harargee keessatti bahame suni dogongoraa jechaa jirti isini gala akkamitti dogongora namni ajjeefamee mataan irraa muramee waraabeessaaf darbamee ummanni mirga isaa falmachuudhaaf ummanni seerri nuufaa kabajamu jechuudhaaf hiriira kabahe akkamitti seera dhabeessa sun akkamitti seera dhabeessa biiroo barnoota Oromiyaa kan odeessu seera dhabeessaa hiriira yeroo mirgi namaa hin kabajamnetti dhukkubaa miti balaan feete yoo buute namni hiriira ni ba'a dhukkubaa miti balaan feete yoo buute namni hiriira ni ba'a isini gala hiriira ni ba'a yeroo gartee mirgi dhala namaa hin kabajamnetti yeroo mirgi ilma namaa hin kabajamnetti yeroo seerri hin kabajamnetti waan fedhe godhuu danda'a ummanni gabbahee akkuma Ameerikaa keessatti amma argaa jiru jechuudha mirgi namaa hin kabajamne seerri kabajamu hin jiru Itoophiyaan amma koronaan hin jiru dhugaa keessan wanni koronaa jaamu hin jiru koronaan Abiyyi Ahmad koronaan Abiyyi kan nama ajjeessaa jiru kan nama dhabamsiisaa jiru koronaan biltsiginnaa koronaa warra biltsiginnaati ብልጽግና ነው ኮሮናውን ኢትዮጵያ ውስጥ ብልጽግኖች ናቸው ኮሮና የሚባሉት ሌላ ኮሮና የሚባል ነገር የለም የሚገለው ብልጽግና የሚያስረው ብልጽግና የሚጨፍር ከነመቱ ብልጽግና ከነማ አጀስ የሚያስገድለው ብልጽግና ከዛ ሸኔ ይላሉ ሸኔ ሲንጃን ኦኤልኤፍ ይላሉ ኦኤልኤፍ የት ሄዶ ነው እዛ ሐረር የሚገለው መነይዳ ከይሳና መፉቴ ነው መጀስቲ ወቦን ገናድ አጀሱ ተይሶ አጀስተለ ደበምሲሱፍ ተይስ ወደርኩፍ ተኝ አራቦደ ዱቢን ከነቦደ ሞቱማ ከነ ጀለቲ መታገ ቀበቹን hinjirtu murteessnee jirra jechuudha kana booda gargaarsi waan danda'ameen hunda ta'uu booda itti dhufna jechuudha so warri gabaasa Amnesty International warri gabaasa isaanii didaa jiru addunyaan guutuunuu yoo gad dhufte kijiba gurguddaa kijiburraa iftuu ban deebi'an
isinii gala if duban deebi'an akkuma namtichi gaafa kaani intarneetni hin muramnee jeesan gartee lencoo baatii intarneet aljaziira irratti maal jee lencoon baatii waan addunyaan quba qabdu intarneetni muramen jiru intarneetni Itoophiyaa keessaa duraanuu wiikiidha akka malee laafaa ture gartani kijiba akkanaatiin deeman ummanni ni kijiba kun warri biltsiginnaa kun oppiidiyoon kijiba duris warri ummata keenya dhabamsaa ture warri ummata keenya rakkisaa ture warri ummata keenya dararaa ture oppiidiyoo matana namni biraan jiru arrallee isaanumaatu ummata keenya dararaa jira arrallee isaanumaatu nama keenya ajjeesaa jira garaagarummaan Abiyyi Ahmadii fi Mallas hin jirtu garaagarummaa hin qaban abbaan feete dhagay dhiis oppiidiyoon garaagarummaa hin qabdu tokkuma isaan TPLF itti qomataniif hin jirtu TPLF fi biltsiginnaan takka wanni isaan hojjetan garaagarummaa hin qabu gaafa biltsiginnaa namni ni hidham amma namni ni hidham gaafa biltsiginnaa namni ni tumam amma namni ni tumam gaafa biltsiginnaa namni ni dhabam amma namni dhabamaa jira gaafa biltsiginnaa gaafa TPLF namni ni bada namni biyyarraa baha gaafa TPLF ammallee ilmi namaa biyyarraa bahaa jira qabeenya isaa saamamaa jira biltsiginnaa fi TPLF idduun garaagarummaan hin jirtu isaan garuu arraan tana TPLF abaaran TPLF maarree nu goote TPLF mixirqoo nu goote TPLF maal nu goote TPLF to'angoo biyyirraa buusuu deema maarree jaan in kijiban kun hundi kijiba ololo oofan aangoorra turuuf mootummaa diktaataraa mootummaa abbaa irreedhaa ummachuuf aangoonni mi'ooyitiin isaan hin beekan aangoota kaan agarre aangoorraa ka'uu diddaaf ummanni wanni ajjeefamuuf yoo maal isinii gala soo kanaafuu waboo dabarraa waboon gargaaramuu qabdi namu waan dandeenye waboo gargaarree qawweedhaan malee kana booda qalamaan wanni hin dhuftiin gartee bilisummaan dhuftiin hin jirtu manaaboonni sun manaaba wanni suni manaaba isinii gala wanni sun manaaba kana booda bilisummaa gartee filannoodhaan finnaa bilisummaa akka filfilanneeti dorgomneeti dhaabni siyaasaa Oromoodhaa dorgomee bilisummaan Oromoodhaa dhuftii alaabaan na duuba jirtu tuni Oromiyaa keessatti nu rarraafamtii nu leellistii hin jiru waboon dhooytee yoo baaste qofa kana booda waboon dhooytee mootummaa Abiyyi Ahmad kana daaraa yoo gootee haaste qofa kunifiifuu kagaafa gartee asaaminoo tsiggeedhaa mafanqala mangisti mootummaa kana garagalchuu kaanaani Abiyyi Ahmad nama imbaasii Ameerikaatti dhacee imbaasii Ameerikaa bulal kansan isinii gala ganama masara deebi'e malee mistira san namni quban qabu so Abiyyi Ahmad dhiisi warri biltsiginnaa guutuun ofirra fincaanaa jirti keessattuu nafxanyaan waboo dhageenyaan OLF dhageenyaan keessa jirtuu baqattee baatiifiinu nuti baasuun nun feesisu kanaafuu gargaarsi waboodhaa hoggaa eegalame namu waan qabdan shilingi takka miti qarshi takka miti kuma miti kuma dhibbaan gargaaruu qabna kana jechu kana booda qawwee malee wanni gartee qalamaan yookaan dorgomnee yookaan filannoo gaggeessinee yookaan mixirqoo taaneeti mo'annee mootummaa Oromoodhaa ijaaraa jiru na amani abbaan fedhe Lammaa Magarsaa Jawaar Mohaammed hin jiru wanni kun yoo humnaan irraa kaasan malee fincilli ka'ee yoo kaasan malee mootummaa kana booda karaan tokko hin jiru karaan biraa hin jiru mootummaa kun mootummaa miti mootummaan ce'umsaa ka waggaa lama hin xumuratin ka ajjechaa ummata Oromoorraa ummanni ifirraa mootummaa TPLF sirna nama nyaataa san fonqolchee akkuma gartee ummanni Oromoodhaa kun hin duune hiriira bahanii aarsaa meeqa kafalee ummanni kun ofirraa kaase arrallee ilmi Oromoodhaa ilmaan Oromoodhaa haati Oromoodhaa abbaan Oromoodhaa arrallee boohaa jira arralleedha daa'imni Oromoodhaa yatiima tahaa jira namni qalamee hidhamee bineensaa kan namaa jira arrallee jechuu guyyaa arraa kanallee haati ilmaanii irraa ajjeefamaa jirti haadholiin teenya gudeedamaa jiran mana isaanii keessatti akkamiin duuba bilisummaa fiddammee mee akkamiin bilisummaan dhuftu ni jirti haala kanaan bilisummaan haala kanaan dhuftu ni jirti
hinjirtu bilisummaan qawweedha kana booda bilisummaan dhuftu hoo jiraatte qawwe qawwe bilisummaan dhuftu hinjirtu bilisummaan qalamaan filannoodhaan dhuftu hinjirtu bilisummaan qawweedha mootummaa kana fincila kaasnee ofirraa kaasne malee kun hin buu kuni abbaa irreetii guddis kana mallasaa guddis mootummaa namni mallas guddise dhagay namni ilmoon gartee ilmoon jawweedha jawwumaa jan ilmoon jawweedha jawwumaa jan garaagarummaa hin qaban mootummaa kun ka'uufillee hin taa'u yoo oromoo akkatti ustee biyya keessaayis dhaabni siyaasaa oromoodha adda faca'ee anis kun isaan gon barbaad asiinis kun isaan go barbaad waliin dhagayan wal jalan deeman yoo akkanumatti ija keessa hollaalleetuma abalu jimma abalu arsii abalu harargee abalu walloo abalu wallaggaa ka'ennu taate wallaahi wabillaahi ijatti agaruun teenyu bilisummaa ijatti alaabaan tuni yeroo dhiyoo booda oromiyaa keessaanii baati ka uffatee deemu wanjalaani hidham akkuma gaafa mallassan jechuu alaabaan Itoophiyaadha aranguwaadee biicaan ta'orra amaaraa santu fannifamaa jechuu ati hin beekamtu nobody knows you namni si beeku hin jiru si gala namni si beeku hin jiru jechuu achi keessatti duuba nuti yoo Itoophiyaan hin beeyneef maa rakkan Itoophiyaa Oromoon beeyneef maa rakkatta woboon gargaaramuu qabdi woboon deeggaramuu qabdi woboon humna qabattee humna baastee biyya tana seentee abiyyi kana firra fincaasistee abiyyi maal nafxanyaa amma aangoo qabattee teessu tana firra fincaasistee ari'uu qabna kaasuu qabna fonkolchuu qabnaa jechuu yoo taate federaalaa waliin bul dimokiraasiidhaan waliin bul yoo taateef yoo hin taateef riippaabilikii danda'uudha qabnaa jechuudha. Maali hoggaa hunda nuti saban taaneef sabaa bitamnee ergamtuu taanee ergamtuma jijjiiraman fiddu ergamtuun isinii galaa telefoona kiyyaa chaarjiin qabne ergamtuun jijjiiraman fiddu ergamtuun ergamaatuma jiraatti. Oppiidiyoon ergamtuudha ergamaatuma jiraatti nama jalatti galtu malee maxxantuudha maxxantummarraa hin baatu oppiidiyoon oromooni bilisoomti oppiidiyoon jettanii oppiidiyoon biltsiginnaan oromooni bilisoomsitii ilmaan oromoodha gabrummaa jalaanii baastettanii yoo amantanii jiraattan taate ifittiin kijibina la wanni sun hin jiru oppiidiyoon oromoo gabrummaa keessaa baastu hin jirtu na'aman yoo dandahameef saamtee biyya keessaa baati yoo dandahameef saamtee baati yoo dandahameef saamtee baati oppiidiyoon yoon dandahaminiif immoo akkuma abiyyaa majjeessanii nin caccabsaa jetti nin caccabsaa waggaa kuma itti fudhataa ka'uudhaafi jetti achi booda maal tafe dub nama nu caccabsuu deemu maaf itteeyin kan nu caccabsuuf deemu woo nuti isan deeggarre kan nu caccabsuuf deemu maaliif itteeyin mootummaa saba qeerroo aangoo tana itti kannite dagatu mootummaa qeerroo aangoo itti kannitee asiin geesse arrallee garafee hidhee mana inaa naqee kaan ajjeesee haadha isaanii gudeedee kaan biraa ajjeesee kaan ilmoorraa ajjeesu mootummaa akkami jettanii itti amantan isin warri biltsiginnaa deeggaru mootummaa akkami jettanii itti amantan akkamiin ummanni oromoodhaa bilisooma haala kanaan akkamiin bilisoom akkamiin hiriirri ummanni gartee Muhammad Amin magaalaa Hararraa qabamee ajjeefamee waraabeessaaf darbamee ummanni aarii saniin hiriira baanaan biiroon nageenyaa fi warri gartee biiroo nageenya itti gaafatamtoonni gartee biiroo nageenya Oromiyaadhaa arra gabbahanii hiriirri sun TPLF duuba jiraa hoggaan hunjaan tuffii mootuffii miti TPLF tu aarii teenya nu beekee hiriira nu baha TPLF irraa Muhammad Amin du'e TPLF irraa Wallagga Lixaa keessatti namni akkasitti dhume
warri Harargeedhaa hiriira bahan suni hiriirri suni hiriira dogongoraati hiriira seera qabeessaa miti hiriira seer maleedha ad maleedha achaa jiran warri biiroo nageenya Oromiyaadha guyyaa irraa haala kanaan deemaa jirra jechuudha haala kanaan deemaa jirra kanaafu woboonis deeggaramtee ni agartan dhaabni gartee dhala namaatiif dhaabbatu Amnesty International gabaasa inni gabaase gabaasni sun soba loogiidhaan hojjetame korraapshina maareedha ja'anii didaa jiran sinigala didaa jiran warri biltsiginnaadha didanii jiran gabaasa gartee warri Amnesty International gabaasan didaa jiran nuti kana fudhannu wanni kun soba TPLF duuba jira KFO duuba jira Jawaar Mohammedtu gabaase ja'anii didaa jiran warri gizeetu Jawaar waan takka dubbate ofirra fincaantu tuni gaafa woboon qawwee hidhattee itti gabbaate biyyarraa baati takka takkaan biyyarraa bahuuf teessi akkamitti naan jaa jura Jeneraal Biraanuu Julaadha itti gaafatamaa waraana kan gartee raayyaa ittisa biyyaa gara Wallaggaa erguu ture sun kan nama reeppi goosuu ture sun maal jee amma dura maal jee quba hoo qabaatte yoo dhageeffattanii jiraattan maal jee wanni shanee jaamtu dhumtee jirti fidnee jirraa shaneen dhabamtee jirti je shaneen tun beeka Oromoo numa woboodha Oromoodha namni biraan jiru shanee wanni jaamtu dhumtee jirti xaragamtee jirti je eega shaneen xaragamtee eega shaneen dhumtee eenyuun lolu jiran duuba eenyurra sababa godhaa jiran harraan tana akka taayyeedhaa gabbee akkana paaraagiraafii barreessee wanni gartee Amnesty International gabaasuni waan gartee shaneen ajjeeste mootummaa miti mootummaa irratti deebisanii mootummaa waan kanan godhuu jaanii maa mormantu yoo shaneen jiraatu baatte shanee eega dhumte Biraanuu Julaadhaa shaneen dhumtee jirti je shanee dhabamsiisnee jirraa shanee xaraynee baasnee jirraa je shanee tamirra deebisaa jiran duuba isaan ni kajibdi warri dha'uus hin dandeessu woboon lubbuun jirti woboo bira dhaabban gaafa gargaarsi woboodhaaf gurramuu eegale kumaan eegalaa jechuu hanga miliyeenatti gurramuu qabaa jechuu maalleen qawwee binneeti qawweedhaan buusna malee qawweedhaan nafxanyaa likki galchine OPDO fi nafxanyaallee waliin daara haqanii haala saniin aangoo gallakkisan malee jarri mirga namaa kabachiisuudhaaf achiin jiran jarri garaa ifii guuttachuudhaaf warra garaa akka isaanitti beela qabu garaa guutuu fi kan callistee Oromoon tun callistee Oromoon tun mataa lafa qabattee buluu qabdi jaanii amanan akka warra nafxanyatti Oromoon mataa lafa qabattee nu jala buluu qabdi akka nuti ofnetti deemuu qabdi jaan wanni akkasii ni taatiire Oromoon mataa qabattee mirgi isii osoo hin kabajaminiif haati isii osoo imimmaan irraan qoorin dhiini osoo irraan qoorin madaan teenya osoo hin qoorin madaa gubbaan madaa nu idaa ni taatiire hin taatu an dhugaan isiniim gabaasa Amnesty International gabaaste san akka waan Jawaar Mohammed gabaasetti fudhatan gabaasa Amnesty International gabaaste san akka waan Jawaar Mohammed gabaasetti fudhataniiti haasaa jiran irraa dubbachaa jiran irraa lolaa jiran warri biltsiginnaan Oromiyaadhaa irraa lolaa jirti irraa boohaa jirti sheer waliif godhaa wal dhageessaa Amnesty International gabaasa gabaaste sani akka waan Jawaar gabaas akka waan paartiin KFO'dhaa gabaastetti irraa dubbachaa jiran nama du'e san hunda waraana raayyaa ittisa biyyaatii miti hajjees shaneettu ajjeesee jechaa jiran yabbo dhagaya nama ajjeesanii bineensa nyaachisan shaneettu ajjeesee jechaa jiran ni beeynammoo nama shanee fakkeessanii akka gallakkisaa jiran nama ijoollee leenjisanii ijoollee nafxanyaadhaa leenjisanii ijoollee gandaa barandarraa guuranii leenjisanii itti hidhanii woboo fakkeessanii ijoollee afaan Oromoo dubbattu akka gallakkisaa jiran akka uummata keenyaan dararaa jiranillee arraa miti turree eega dubbanne turree 2019 keessa dubbanne waan kana 2019 gama dhumaatti dubbanne akka ijoollee leenjisanii woboo fakkeessanii gallakkisanii uummata keenyaan dararaa jiran uummanni immoo wobootu nu cinqaa jira akka isaan ja'anii himatan akka godhaa jiran 2019 keessa gabaasne gabaasa kana 2019 keessa gabaasne so Abiyyi Ahmediin aangorraa ka'u Abiyyi Ahmediin haala kanaan aangorraa ka'u hin jiru yoo Abiyyi keellee eenyutu aangoo qabata haala kanaan haala ammatti jirru kanaan nafxanyaatu aangoo qabata isinitti hin kijibu nafxanyaatu aangoo irratti hafa
nafxanyaan aangoo qabannaan obboleessa kiyya oromiyaa gadhiistee bahuun sirra dirqama yookaanuma dhumna malee jechumatti. Nafxanyaan aangoo takka qabannaan akkuma Haile Sillaasee sanii xuruursii dhabamsiisiidha. Ka islaama ta'e, ka pheenxee ta'e, ka ortodoksiin ta'e malee hunda isaan ka amaareef hin jiru malee xuruursii dhabamsii dhiqii. Biyya tana dhiqii sin jette amaarri. Biyyi najisaa itti jedha. Biyyi Oromoon irra jirtu najisa amaara biratti sitti hin kijibu. Najisa Oromoon amaara biratti kabajaan qabnu. Ilma namaan fakkaanu. Mirga hin qabnu. Mirga silaa ilmi namaa uumamaan qabu san hin qabnu. Namaa gadi jechuun nuti Oromoon Habashaa biratti. Haala kana Abiyyi amma qabatee deemaa jira. So kana Oromoon callisuu hin qabnu. Yeroo kanatti yeroontu yeroo teenya. Yeroo ummanni keenya yeroo ummanni keenya wal quba qabu kanatti, yeroo ummanni keenya wal bira dhaabbatu kanatti, yeroo ummanni qarshiidhaanii miti waan ati humnaanillee wal bira dhaabbatu kanatti mirga keenya falmannee gaafii ummanni keenya bara dheeraadhaaf gaafachaa ture, mirga isaatiif gaafachaa ture sani deebuu danda'uudha qabdi. Deebuu danda'uudha. Sini dhugaan sobdi sob. Kana booda ani Jawaar Mohaammed akka durii sanitti gabaasa keenya itti fufnaa gisee jiru duuba deebinee jeebee bakkaan beekeetiin jira akka duuba deebine hufnee jirra biyyittii nu harka hin jirtu biyyittii mirga ummata keenyaa kabachiisuu hin dandeenye mirga ummata keenyaa kabachiisuu hin dandeenye mee sheer waliif godha maal sheer waliif godhuu dadhabdanii har dhugaan jirtu takkittii tana sheer waliif godha. Dhugaan jirtu takkitti tanaa jechuudha. Abiyyi Ahmadiin aangoo gallakkeessu hin jiru. Yoo Abiyyi akka taphaa nuti jirru kanatti paartiin Oromoo jarmeeleen siyaasaa Oromoodhaa wal quban qabne wal duuba deeman kanatti wal gaadaa jiran kanatti Abiyyi Ahmad yoo aangoo irraa bu'ee ilma nafxanyaatiin irratti ol ba'a. Daani'el Kibratiit aangoo irra jiraanaa qabaadha. Warri masaraa keessa jiru hundi amaaraa quba qabaadha. Warri akka gartee Leencoo Baatii Mixirqoo Maarree jettan kuni warra garaati gaafa sanni baqatan warra galu Awurooppaa galan takka Eertira galan takka bakka isaanii maltu galan qarshii guurratanii jiran saamanii jiran soo kara isaan baasu isaantu beekaa jechuu gaafa san gaafa amaarri qabate amaarri fi nufirraa gaggeessa jedha san wal kabajanii yookaan aangootti kannan yookaan ammoo ofirraa gaggeessan wanni biraan jirtu. Ummanni Oromoodhaa yeroo tana yeroo ummanni Oromoo wal quba qabnu tanatti wal gargaarree tokko taanee mootummaa kana firraa buusuu danda'uudha qabna. Mootummaa seera biyyattiin kabanye mootummaa filannoo gaggeessuudhaan malee ka filannoo didu koronaan mataan isaa biltsiginnaan guutuun koronaan hin jiru achi keessa. Kijiba kun kijiba filannoodha dhabamsiisuufi. Kana booda filannoon gartee kaafaa mootu, paabaa mootu, abaa mootu hin jirtu obboleessa keenya. Filannoon haala kanaan paartiin Oromoodhaa mootu hin jirtu. Filannoon haala kanaan paartiin Oromoo mootu hin jirtu filannootti hin amanina. Kana booda dawaan qawweetti amana. Qawween woboon seentee haa cafaytu, seennee cafayna, seennee daayinee, kaasnee warra ifirra fincaanu kana